الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير ومن تكتب حج بحاجة حج اللي جرى حاجة اللي جرى حج الإبادة لا إبادة لا يعني تفكرة وان قرتي مسلمني دلقوا قبول وليا تشيسونا حاجان فما فوقا سوسوا كان كيسا حاجة قبلا وني لتشو خير جتشو رب سبحانه وتعالى وعد لهم ما سمعت من قوة نما مسلمة كني قطاو حاجت نمني مسلمة كيسا في كوفيا إسا غرغر بوسن تاون كبو خيسا تشي داوني بوسني كوفيا لي غرا بيرا بوسن تاو هنكب akka rabbiin dubbate ta'ee quraana keessatti namni tokko namme qaba akka rabbi dubbata quraana ayata quraana keessatti akira nam tokko nam lama jechuudha awwal amri islaaminaa keessatti namni tokko nama kudhaniif eegasi boodarra ammoo rabbiin san shaaree namni tokko nama lama namni muslimaa tokko nama lama akka injifatu jechuudha ajaja rabbii guddaadha kana lafa keenyatti muslimni bikka jiru hunda boo'u jira jechuudha bikka jiru hunda boo'u jira waan si ajaa'ibsiisa nama muslimaa tokko qaamata 40-50 galseene ka uletti haajamu gara silaa ta'uun qabu nama tokko gaaf duraa hidhaa keessatti walitti dhufne mana hidhaa keessatti jechuudha hidhaa kana silaafu oromoon hundinuu bismillah jettu malee biraan dabartu namni suni umriin isaa ama 70 leenjii qaamata inni dalagu ajaaban godhan qad jedhee akka baarzaafi kana ol ka'ee dhaabbata gajjechuun hin jiru leenjii ajaa'ibaa dalagu nama kaafiraati namni keenya immoo nama muslimaa ta'e kan rabbiin dhaanfisaa dhaabe ta'e nama ama 70 har'aan tana kaayoo ol ka'uu fedhillee ijoollee koottaa harka na qabaa jedhu gartamma ama 70 osoo hin gahin jechuudha ama 70 osoo hin gahin 60 fi 50 eegaluu dhabaa kan ammaa kun baqataan kun faana 40 eegalii gaddi haa baatu keessaa warri magaalaa seenu kun faagaa sukkaara nyaatee sukkaarri bobbohoysee fufurdisee keemikaalli kun fufurdisee yeroo xiqqashoo booda dhukkuba sukkaaraa dhiiga maali wama adda addaa jechuudha ofii olaaltu furdaa kana ofii dammana siifaa qabda yaaniini waan adda addaa nama mudata jechuudha walaa kulliin leenjiin qaamaa waa hedduu bilook namarraa godha fayyaa qaama ofii nashaata sammuu ofii gammachuu sammuu ofii hatta yoo qaamni fayyaa argate mataalleen gammachuu argataa jechuudha kanaafuu dhiirri dubartiin namni hundi waan kanatti shaagaluu qaba jenna namni rabbii isaa ajjeessu hintuuni tattaaffii godhuu qaba jenna hatta gartee warroonni doktoroota waan jiru nama wahii gartee sukkaara qaba jedhee ka'ee dhaqee mana hospitaalaa jechuudha umrii gaafannaan umrii 30 itti himata 35 akka ati ijoollee nama daa'ima maal gootaa kininaa fi ilmi ofii guurta jedhaniin waan biraatiin ofirraa dhoorguu ni dandeessaa sukkaara kee jedhaniin maal jennaan ispoortii qaamaa goonaan ofirraa dhoorgite bilook ofirraa goote jedhan kanaafuu namni muslimaa taa'eetuma gartee booyuu hin qabu humnaan jajjabaachuu beekumsaan jajjabaachuu waa hundaan jajjabaachuudha qaba jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Insyaallah ta'ala akka leekkestoonni nama shani warri fiigichaan qophaa'e mee warra kanneen agartee warra fiigichaan qophaa'e kanarra insyaallah ta'ala tarbii irraa fuuna mee Sheekh Hussein gaafa agartanii asiin dura fiigdanii lammaffaa baatanii har'allee lammaffamatti eeguuf moo tokkoffaa ta'uu moo sadaffaa ta'uu niyyaan keessa sheetamaa uffannummaan kiyya kun ragaaba tokkoffaa booju wanni fiinnuu hadha dura duuba kaayoon isaa ispoortiin akkuma jedhan fayyaa qaama keenyaa muumini gartee jabatu gartee tinuuf irra laafaa tara'anii akkuma gartee cuftunuu gartee khayrisu qabaatanu jabina isaan gartee barbaannaa ispoortiin jabina qaamaatii kan fayyaa ta'ennaaf jechuudha kaayoon isaa kana jechuun waan biraatii miti inshaallah tokkoffaa bayanii Tokkoffaa baay'ee.
Masyaallah. Sheikh Qasim ati o. Insyaallah kasila namni itti qophaa'ee dhufe akka laallutti namni hedduun ispoonsara illee qaba. Ammoo qophii keenyaan akkuma gaaf duraa san qophoonee dhufne dhimma uffanni keenyallee hin tolle dura nullee ispoonsara itti barbaadannee tolchina har'a mee hin beeynu qophoofamaa fiina waan dhufammoo hin beeynu. Maashaallah ispoortiin gaadhaadha ispoortiin fayyaadha. Gaafa duraa sadaffaa bahe siyaasa namoonni dabalatee qaba ammallee bakkeewwan diriiruu ofirraa jira dhiibe akka immoo qophaa'ee na fakkaata siyaadhaa guyyaa qofa deebii qaamanii namni biraallee ka fiigichaaf qophaa'e hedduu jira. hedduu maleedhani Dheerumminni isaanii agartee meetira lamatti dhiyaatu. Namni kun dheerina kanaan taasisaati taanaan dheerina kanaan waliin hin sodaachisa. Mee maraabuun gaafannaa dheeratti fiigu namni. Hin beeku anillee mee sheekoleen fiigdu malee jedhani anamootu osoo walakkaan gahii sibiraa kana jedhani hin mirkaneessaa jira itti beelleetii laata akkana gaayee Maallee fiiguun iyyaa qaban fakkaata. Muhammad illee irra fiiguun oolan isaan walaal. Muhammad waa dollee irra kurfii qabanii. Bismillahirrahmanirrahim. Namni uumu godhata egaa gaafa dhalannee itti godhata. Bakka waan caasan bakka bu'uura dhabne malee akka keenyatti sila nama keenya waan caaraa godhanne illee jennee yaadna. Warri boqojjiit illee aadaan isaanii fiigicha. Ammallee Kamtu ganda keessanii si fiigittu. Gandi sun guutuu warma fiigu. Daraartuu fi Qananiisaa fi Faatumaa fi wajjin guutuun ma fiiti. Warra garbuuti yana. Anillee nagara masheekatti namni qora jedheetii yaada. Garuu akka namni hundiru na laalu jedheetii yaada. Yoo na arguu dhaban hawaan isaanii warra hin qabu. akkasii argan goona adda gartee Sheekh Mahamadillee waliin jiranii Sheekh keenya waliin fiiganii ammoo yoo arguu dhabdan homaa gochuu hin dandeenyu laala jenna gartee diinu Amma warra boqqojjiiti ofirra akkasi beekan. warri boqqojjii kun beekama yoo arguu dhabdan isin homaa isin hin goonu. Akkasii amma fiigichaaf kurfaaya mee kurfaaya. Lakkaa'u jiraami. Takka lama sadi. Yeah. Kutee barammaa fagoo bira dabre. Usmaan dabre. Kubay bin dapat ya. Usman galer ka. Gale Usman. Gale. Sheekh Kamal rakkoo maaltu si mudate? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya warra miidiyaa Oromoo Muslim Media. Baga agartanii ka hordoftoonni keenya nagahaan dhuftan isiniin jenna. Dhihaadhaa inshaallahu ta'ala har'i bakkiti jirru akkuma isin agartan dirree agartanii keessatti namni leenjii qaamaa geggeeffatu dirree nuti har'a keessa jirru kun duuba hedduu agartanii namaa waliin dhufnee bakka kana jirra. Sababni maali yoo ka jedhamu taate ka namni agartanii warra sheekolee waliin har'a bakka kana jirra.
keenya Sheekh Muhammad Waadofaa akkasumas Sheekh Abdurrahmaan, Sheekh Qaasim, Sheekh Hussein, Sheekh Abdurrahiim nama hedduu bakka kana jira. Wanni agartee wanni kun agartee kaasitti geggeeffamaa jiru namni gizee agartee taa'eetiin hin jedheen lukatu hidhamu. Heddumina teessumaa irraa namni gariin kaluutti hidhamu jira. Heddumina teessumaa irraa nama luyni hidhamu jira jechuudha. Akkasuma duuba agartanii luka cabsatanii gizee hedduu ta'anii barsiisuun barachuu kanaan keessatti yoo sochii qaamaan godhin luytti namaatu ni hidhama. Akkuma sanan mallee agartee akkuma namni martinuu beeku jechaadha. Ormi sahaabaadhaa ka olii gadi deemanii biyyoota adda addaa keessa deemanii diinii babal'isan sun qaamni isaanii ispoortii qaba. Biyya agartee gaafas isaan dhaqan kan isin beeytan kun uummanni Madiina irraa ka'ee biyya Iraaqii, biyya Shaamii, biyyoota agartanii adda addaa kana deemaniiti akka sanitti agartee diinii kana babal'isaa turan. Namni har'aan kanaa yoo ofirra qubsiifnee ilaalle osoo makiinaan hin jiraatini, osoo xayyuurri hin jiraatini bifa kamiin akka isaanii sanitti deemee geggeessuu danda'a. Namni har'aa agartee makiinaa gubbaarraa iyyuu taa'ee dadhabata. Lafa halkan tokko deemsisu takkii lafa guyyaa tokko deemsu yoo deeme duydi isaa cite socho'uu hin danda'u waan deemeef geggeessuu hin danda'u. Isaan lafa ji'a tokko deemanii achitti sanuu ka wayitii achi dhaqanuu yookiin diina fa'aa wal qunnaman. Ka agartee diina achitti wal qunnamaniin san aduwwiin siin rafu osoo isaan haran baafanne itti cabsu ofirraa deebisuu danda'an. Suni cufti maali jennaan sochii qaamaa qabaachuu duuba. Leenjii qaamaa qabaachuu. Qaamni namaa kun yoo akkanumatti calliseetumaan agartee ka taa'u taate bakkuma taa'utti yoo nyaatee dhugee sochii agartee kan godhin taate miidhatu irraa argama. Hedduu namaa agartee dhukkuba sukkaraa kana agartee fidaa teessumni kun furdina fidaa yoo furdatan eegasanii sukkaaratu namatti argama. Warri doktoroota gizee hedduu akkana jira. Namaan agartee ka fiigaa sochii qaamaa godhaa waan akkanaa dalagaa jedhan. Nuti immootu rabbiin durattuu nu hima. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma reefuu agartee kaashayni keenya nu dubbatan waa idduu lahum mastataatum waan dandeettanii kurfaahaa yeroo jedhu rabbiini qaamni kunillee agartee waan dandahanirraa leenji'anii agartee isaa kana yoo kurfaahe namni diina ofirraa deebisuu danda'a aduwwii ofirraa deebisuu danda'a. Yeroo tokko makiinaa yaabbattee osoo deemtu osoo karaa deemtu manuma keetittuu yookiin wanni tokko dhufee namni sin geenne agartee kaasirratti mooluu fa'atu mala. Wanni akkanaa kan namni ofirraa deebisuu danda'utu mala jechuudha. Amma haruma tana oduu an dhagaherraa biyya agartanii Keeniyaa keessatti dirree agartee baqataan keessa qubatu lafa Kaakumaa jedhamtutti hattuun qawwee qabattee dhufte jedha. Nama agartee Itoophiyaatitti. Yeroo isiin dhufte gubbaan nama duraan agartee leenji'ee waraana keessa ture. Isaan halkan akkasii nama dhufanii nama agartee kaa sodaachisanii fudhatanii waan barbaadan irraa fudhatanii biraa deemuu kanatti beekama lafa sanitti. Wayituma sana agartee dhahee qawwee isaa harkaa buusee qawwee sana isa ajjeesee ija isaa kana agartee qawwee dhoyfatee jira. Haalli kun ifaatu argamaa dandeettii qabaachuu waan akkanaati. Gariin namaa immoo qabeetu san dhahee qawwee harkaa buusee qawwee saniitiin isallee fuudhee mootummaa bira geessa. Haalli kun gizee hedduu argama jechuudha. Nama ajaa'ibsiisurraa jechuudha. Duuba kun maali jennaan dandeettiirraa gaafa tokko Finfinnee keessatti oduu nugeettiirraa jechaadha. Makiinaa yaabbattee intalli takka osoo deemtu osoo isiin deemtu makiinaa keessatti nama agartee warri biyya keenyaa ni beeytan mallaqa agartee akka hin qabne gidduudhaan asirraa fuudhan warri makiinaa kun walii galtee awwala godhaniin malitti eegasanii namarraa fuudhan nama gariikaa dubartii hijaaba uffattee ofirraa deemtu tana akkasuma nama agartee sheekolee maamaa isaa uffatee deemu kana laafinna qaama isaa kana agartee akkaataa uffannaa kana laafinnatti ilaalanii warra nama daffaru jira jechuudha. Haala sanii intalattii sana agartee kaa yeroo isii kana mallaqa duraan agartee gaafatanirra itti dabalanii ammallee agartee tuffatanii haala isii gabbuusanii amrii isii jecha isii dhagahuu didan yeroo san keessatti intalli edaa leenjii qaamaa qabdi. Hijaabuma isii ofirraa urarattee jedhan ajaa'iba rabbii kana. Warroota raddaatiitii fi kasilaa agartee kaa isaan azaa godhu warra dudubbatu kanaan gannaa bu'iya. Achi booda agartee kaa kaan gamana dhoytee dhallu kaan kaaratee beeyti. Akkasitti duuba akka gaafa saniitii dubartiin kabajaa argatte jedhan warra gaarii warra makiinaa biratti jechuudha. Haalli kun agartanii yeroo tokko nama gammachiisa. Duuba agartee uummanni muslimaatu immoo har'aan kana calliseetumaan nama maraaka akka isaa ofirraa deebisuu dadhabuudhaaf waan jedhaniin callaa tole jedhee fudhatee deemuun miidhaa isarratti deemtu zulmii isarratti deemtu. Kun agartee gizee hedduu maal namarra fida laaffitina muslimaa irratti fida. Nama muslimaa maraa akkasitti faama yoo gizee tokko nama tokko agartee zulmanii yaada argan nama maraa akkasii faama yoo namni tokko gizee tokko waan akkasii dalage hoo ummanni akka uffannaa isaanii hin jiru jedhaniiti namarraa adabatan jechuudha.
haalli kun agartanii baratamuu qaba nu keessatti obboleewwan keenya leenjii qaamaa agartee argamsiisuu qabna ijoollee teennallee leenjisuu qabna akka agartee kaammallee namni niyyaa toluu qaba niyyaa isaatiin agartee ummata muslimaa gargaara jedhee gargaarsa ummata muslimaatiif haala kanaan agartee leenji'uu qaba niyyaan toluu qaba innamal a'maalu binniyyaati akkuma jedhame agartanii ka niyyatuu barbaachisa jechaadha ummata muslimaa kanarraa zulmii deebisuudhaaf gizee hedduu dhufanii agartee masiida isaanii irratti itti roorrisan duriyyee tokko agartee farshoo baasanii itti ergan haala kanaan nama agartee ka fashalsa nama agartee ka walitti qabamee mujtamaa muslimaa tokko ka walitti qabame agartee addaan facaasa namni keessaa ofirraa deebisu dhabamuun rakkoo gaafa tokko ummata agartee walitti qabamee muhaadaraa godhu duriyyeen dhuftee biyyuma amma nuti keessa jirru kanatti agartee ka dirree sila agartee itti wal moroman jidduu dhufteetiin agartee ka ummata shaagal waan isaan bahanii fi itti jiran kana isaan agartee ka ummata islaamsisuu jiranii dhufanii agartee ka waan kan harkaa fashalsuudhaaf qophii isaanii kan harkaa balleessuudhaaf haala kana yeroo isaan dhufanii waan akkasii dalagatetti warri agartee ka muhaadaraa geggeessu xullaaba ilmiiti warroonni kunniin leenjii qaamaa qaban madaarisni gariin ajaa'iba amma biyya Mumbaasaa jedhamtu agartee Keenyaa keessatti argamtu keessatti namni agartee achi dhaqee gizee achi seenee kitiniin tahfiizaa fi waan adda addaa barachuudhaaf achi seenan dirqama agartee leenjii qaamaa namaa kennanii jedhan dirqama godhanii jechuudha namni achitti agartee akkuma kitaaba rabbii quraanallee hafazee bahutti akkuma barumsa adda addaa ka diinii achirraa fudhatee bahutti leenjii qaamallee fudhatee achirraa baha gaafsan ijoolleen sun ijoollee akkasiitu keessa jira warroota agartee ka jeequmsaaf dhufaniitiniin walitti qabama isaanii san harkaa balleessuudhaaf fashalsuudhaaf dhufan ijoolleen agartee midawwaluma orarattee xullaamni agartee ilmiidhaa kun luka isaanii akkuma agartee ka halangeedhaa akkanatti fuula namaatirra deebisuu seentee jedhan duuba wayittima san ari'anii agartee ka didilbii kana ka agartee isaan jeequudhaaf dhufe durriyyee kanniin jechuudha caccabsanii fuula isaanii keessa luka isaaniitiin garafanii jechuu namni leenjii qabu beeki luyti isaa akka halangeetti akka deebiti haala kanaan agartee ka akkasitti caccabsanii yaasan of keessaa jechuu kabajaadhaan waan isaanii geggeeffatan lammata wanni akkasii deebi'ee agartee biyya kana keessatti hin argamne suni maali jennaan leenjii qaamaa qabaachuu akkasi kanaafuu booksii yoo feetanillee isin agarsiisa ammaaf immoo asumatti isinirraa dhaabaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبين كنا جرى كوبا مقالة نيروبي بيا كينيا مقالة نيروبي كيستي بكا إيجاسي إسلي جرى مكان إريا سومالي تقدسوتي شيكولين مشايكتون كنا كان عالم كنا قدان يتين كمان كيسي جرى شيكون هوا دوكا جتشورا أكسوما أبان كيسان أبان شيرارا شيخ تمام قاسم أكسوما أمو أبان إيجاسي قراء جتشورا شيخ حسين أمان أكسوما شيخ قاسم أكسوما أبو حمزة أبا شيرارا جتشورا أكسوما إديترا كينا كمبيوتر أورمو مسلم ميديا زمان غير أفنو ورابع توران وكان تجاجلات توران أسوان أم بوجين درة كانت تبانة سبورتي أركسيسا جرا كما شيكون كنا تبصمتي سبورتي تشوف كبيرة مسلم نيجاسي كبايو كباجي تشورا هندات كان رتي مدنو إيجاسي قرتي مقالة كينيا كيستي نما تبقى مدتي في بيتوبيا كيستي مدتي تبقى سنهما gaafa biyya Itoophiyaa keessa jiru tokko mucaan sun ijoolleen dhiirii ammaas biyya South Africa jira nam tokko eegasii qaallitti irraa gara eegasii ayyarxeena ka yaabbatee deemu manguddoon kiristaanaa laata manguddoon kiristaanaa lijee zigaa kumillin jedhe mucaa kii asitti naa dhaabe makiinaa jennaan zambadhi jedheen gurbaan reelleetti makiinaadhaa jechuudha nama guddaa nama ganna gartee 60 yookaan 65 mucaan kun ammoo islaama dhaabii fedhee gaafatee naan ni dide أنت تقوم بالله تجمع منا قبّلنا هنده إذا تناندرا وانجل أن تجرا نملكون أمو من قدورنا ما قلنا جاتين مشاني توم أزال كنا وجين كريستانا مجان كنا أمو جو الإسلام أتي إذا ونوان كنا براتجرا قطبي كبا رابي فينا هندي قربان إجاسي الرما قدي بوئت مال إساف شفير اللي بقتكتي ولا رجوري قربان شفير مال جرين لقيتني على الكومندي سرين المساتورنا سئيم انتم ما رجوت مني سوتش تزجاجونا شون داتنا كالالكم جرين جرين كزمي كرتارين جرين ليجي هندي تفاتني عدل تفاتني السون جرين مالي الجنانين مكان عارف سانغودين لما فهموا بيا نيروبي تي هاتو سنة كم تودا خراجها كانت يجسينا ما فينا مكان هو درته التركيسي نال لما بيشار هي من نام سونغرته فيني بيا يونايتد كينجدوم جرا
مرة متكتي كلاشي هوني صار رافو ليك أنا قبي كبا على كل حال نم إسلام قبايون مرتيسا كيستو أكشوالي يروخن يرو إيجاسي قرتي جولة جلابيبا قرتي جولة متحجبا كان فادوريين إيجاسي أزاغوتو قبايو قمنا إن شاء الله الباري خنايو مثل قبين كنا شكلين كنا وان قبي خنا إيجاسي قرتي وان كان قرتي دينا كان تربال لما شاغل أجراني في دلقلا قبي قد داولت تجيبنا أما بسمرة رامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nama afurtu fiigaa Hussein Amaanii fi Usmaanii Qaasim Amaanii akkasuma duuba Abdurrahmaan Amaanoo nama afran kana agartee kaa kunnoo fagoo san jirani achirraa ka'anii agartee kaa nama dura dhufu eegu jirra. Galee 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 Usmaan Caale Usmaan Caale Usmaan Caale Qaasimitti aane Usmaan gale Qaasim Sheekh Abdurrahmaan